Barnoota kennaa addaa waggaa tokkoon booda jalqabamuuf sirna barnootaa fi ulaagaa barnootaa ittiin simatu qopheessaa akka jiru ministeerri Saayinsii fi Teeknolojii beeksiseera. Qiddis Taamiruu gabaasa dabalataa qabdi. Sirni barnootaa haaraan lammiin kennaa saayinsawaa isaanii guddisuu fi kalaqa qaban baasuuf kan isaan gargaaru ta'uu ministeerri Saayinsii fi Teeknolojii beeksise. Barattoota kennaa addaa qaban kana simatee barsiisuufis birrii 600 magaalaa Buraayyuutti mana barumsaa ijaarsaa jira. Ministeerri deetaan ministeera Saayinsii fi Teeknolojii Dr. Shumatee Gizaaw barattoota kennaa fi dandeettii addaa qabaniif bifa kalaqa isaanii guddisuu danda'uun sirni barnootaa qophaa'aa jira jedhan. ተማሪዎቹ የተለየ ተሰጥኦ አላቸው. ሌሎች ሃይ ስኩል የሚማሩ ተማሪዎች የሚማሩትን ትምህርት አይደለም የሚማሩት. Barattoonni kunneen kennaa fi dandeettii addaa qabu. Barattoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa baratan barnoota sadarkaa dandeettii isaanii wal simu baratu. Kanaafis sirna barnootaa sadarkaa dandeettii barnoota isaaniin wal simsiisu qophaa'eera. Kun eega kan sadarkaa idil addunyaa eeggate jechuudha. Mana barumsaa haaraa keessatti barnoonni kennamu idileerraa kan adda ta'ee fi hojiirra oolmaa isaarrattis kan xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Sirni barnootichaas damee 4 kan of keessaa qabu ta'us Dr. Shumateen ibsaniiru. አራት ዘርፎች ናቸው. አንደኛ ከአይሲቲ ጋር የተገናኘ damee 4 qabam. Tokkoffaan kennaa elektirooniksii fi ICT'n kan wal qabatudha. Lammaffaan kan injiinaringii fi eeroospeesii wal qabatu. Dhimmoota balali'iinsa xiyyaaraa fi roobootii wal qabata. Kan saatalaayitiin walitti hidhata qabu jechuudha. Sadaffaan kan dhimmoota makaanikaalaa wal qabatu yoo ta'u, afuraffaan dhimmoota cuunfaa kuduraa fi muduraa yookaan keemikaalaa walitti makuu fa'ii qaba. Ijaarsa yeroo xumuramuttis barattoota qabxii gaarii qaban qofa kan simatu osoo hin taane barattoota suuteeyyii ta'anii dandeettii addaa qabanis kan of keessatti haammatu ta'uu himaniiru. Barattoonnis barnoota isaanii mana barumsaa bultii addaa keessatti yommuu xumuran gara industirii fi hojii dhuunfaa isaaniitti akka galaniif dandeettii akka horataniif isaan gargaaras jedhameera. Barattoota barbaadaniifis gara yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknolojii seenuun itti fufuu akka danda'an himaniiru. Dabalataanis dhaabbata barnootaa fi qorannoo akka addunyaatti argamu waliin ta'uun carraan barnootaas ni kennamaaf jedhameera. Dr. Shumateen akka jedhanitti jalqabaaf barattoota 1000 kan simatu yommuu ta'u, fuulduraaf diraamaa, barreeffamaa fi kan kana fakkaatan irratti barattoota qopheessuuf akka hojjetus himaniiru. Tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaasetti ijaarsi mana barnootaa kennaa addaa kun bara 2011ttis xumuramee hojii kan eegaludhas jedhameera.